Magalan Cairo magala kabaja guddaa qabdu sana keessatti waan fuqudha ga'uujiira. Magalan Cairo dhiira jaboo hedduu biyyoota akka Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa gaggeessuun beekama. Akkasumas dhiira jaboo biyyatti illee dhaarte. Waan jabduu marsaa miidiyaa kana irra deemu jira. Rakkoon nadhee Oromoo biyya Suuditti yayyuu warwaatte kan abbaa warra isiidhaan agarsiisu fuula miidiyaa weeraare. Aliyyi kiyya tiruu kiyya ati ni kaanarraa qabda ani ni titeeti. Naan salphisiin abuu kiyya rabbi sodaadhu. Qullaana dhaabin jechuu yayyuu warwaattullee waan irraa hin oolle. Erga dhaanee quufeen booda waan dhiise fakkaate. Dubbiin Eeshiyaa irraa kaate fuula deeffachuun xinniqaa gama Afrikaa tarkaanfachuun magaalaa Kaayiroo weeraruu eegalte. Nadheen fuula miidiyaa irraa gara jirtuu iyyuun salphina uffanneen teenu jechuun guuzo wal waamachuun murtii cimaa tokko dabarsan. Dhiironni ni quufte yayyuu quufnaan kun nu mudate jechuun irratti erga walii galaniin murtee qaama saalaa dhiirotaa waraanna jechuun meeshaa qopheeffatan. Guyyaa lama jidduutti haleellaa cimaa raawwatuun nadheen tokko qaama saalaa muruun akka shunkurtitti kukkuttee nyaatti. Dhiira jaboo akkatti sodaatamu tokko kan ammaaf maqaan isaa hin eeraan itti xiyyeeffatuun darabaa. Murtee hin dhiyeefne iddoo awwaalchas dhoowwaa achi ciccirtee nyaatte. Mucaa dhiiraa jaboo guyyaa muraasa keessatti gana nadheetti jijjiirte. Erga kuni mudateen booda koreen hojii raawwachiiftuu labsii yeroo muddama waamuun gurbaan bultii ijaaratee nadhee of jalaa qabdu hanga jaalallee teessanii ji'a jahaa labsuun akka turuu eegalu himan. Nadheen teessan bakka jirtanitti ilmoo dhiiraa akka bira bulus tahee wajjin ciisuu irraa akka of qusattan koreen hojii raawwachiiftullee himan.